Tidakee afaan nagayaatiin dubbadheetiin waa'ee ijoollee tana furmaata ijoollee tanaa irratti gartee itti dubbadhe hayyee ijoolleen na bira haa teessu eegan ifi hin dhaabbaddu magaalaan tun gartee bal'isee rabbii uume karaan fedheen deema karaan fedheen butaala eega fayyatu taate gaangee naada kuttee jennaan ifittuu gabaabsite ijoollee tiyyaniin fudhadhaadhaa miree kana hunda fite akkasuma akkasii kanarraa mee waa'ee ijoollee kanarraa akkanumatti itti dhiisiite akka fete ijoollee kana bakka fete facaaftee deemtee yaa'ii ganda. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatu jira jirtu hordoftoonni caalaa tub bakka jirtanitti nagayaa fi salaamanni keenya qilleensa irraan isin haadha qabu isiniin jecha. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatu jirra jirtu hordoftoonni caalaa tub nageenyi keenya kan jaalalaa bakkuma isin jirtanitti isin haadha qabu isiniin jecha. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh taala isiniin jecha hordoftoota keenya bakka jirtanitti nagaan keenya isin bira haa gahu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh jirra jirtu hordoftoota caalaa tub. Hayyeegaa sagantaa keenya dhaqqabuun dura xiqqishoo hordoftoonni kiyya jaalatamoo fi kabajamoon bakka jirtanirraa akka du'aayi nu gootan feenaa har'a obboleessa kiyya yookaan saayibni kiyya Shaafii Rashiidee akka malee baay'ee dhukkubaa waan jiruuf inaayaa cibsanii jiranii anilleen qaamaan dhaqee hin laallee garuu saayiba kiyya Jawaadeen achi ture achirraa naa bilbilee injiraa maal akka ta'e waa hundaafuu waan irra geenyu hundaa'u kan isin ibsinu ta'a gamanumaan du'aayi nu deemu jira oksijiinaan deemu jira shilim jee jira ammaan tana nyaata bira seenuu hin dandeenye gaa asirra jirti bira seenuu hin dandeenye xaaqaan isa gubbaadhaan yookaan fooddaadhaan daawwitii keessaa isin godhaa fi rabbi isa haa fayyisu jaadhaa isinis saahiba keenya kana rabbi haa fayyisu amin jaamee kuta kana jala yaa rabbi nu fayyisi Shaafii Rashiideedha yaa rabbi nu fayyisi yaa rabbi dhukkubsataa keenya hunda nu fayyisi yaa rabbi khayidhamellee hidhaarraa nu hiiki yaa rabbi nu fayyisi yaa rabbi nageen nutti ta'i. Egaa isinilleen baga nagayaan dhuftanii akkuma na laaluudhaaf na hubachuudhaaf isinilleen dhuftanii abdoonis ni jira badhaasaanis jira ayinabuunis ni jirti inshaallah. Alhamdulillah waa takkan taane umaa jechuu miti kun jechuun arrabaa fi ilkeenu walitti numa bu'aa waliin numa buuti jechuu kiyya ani akkuma tasaattiin anis ka ijoollee saniin akka malee waan yaadee jiruuf namallee hin fudhannee maal hin jennee garaanis na taa'u dideetumaaniin haala isiin keessa jirtu gartee yaa'ii nama jidduu seentee achi dhadhaadachuu isiitii fi kanarra dhaabbadheetiin irrii bara futtuu hin jiru baay'ee yaaddawaa jira isitti namni sun odeeffannoo namni sun naa kanneen abalu jechuu hin barbaadu maaliif nama rakkoo yeroo rakkatte gartee waan rakkatte san waan haajamte san si cinaa dhaabbate san akkana jettee haa galatoomu garuu galata isaa hin irraanfadhu isa galateeffachuu hin dagadhu haa ta'u garuu ammoo abalu jechuun waan barbaachisan ta'iniif ammaan tana isiinuu namumas garsiise kanaan baruufadha namuma mana kiyyasitti hime kana jettee waan lolaa jirtuuf jecha akkana jechuun barbaadu haa ta'u haa galatoomu nagarsiisee akkasis seenee jechuu seenee gaa ijoollee ani lolaa fi yookaan yaa'ii godhuufillee hin deeyne dhadhaasaa keenya obboleettii ta'e tana qaamanatti itti dheeytee yaa'ii godhallee kan jenne akkasittiin dhaqee gaa ijoollumaan laalajee haaluma ijoolleen keessa jirtuu fi kanaan laalajee dhaqee maaliif na dhufte jettee isiin kaloltu taatee carraan wajjin gatteessee haasa'ullee gartee wanna godhullee naan kannine eegalarraa kaasee ila hamma xumuraatti osuma loltuutiin gaa ijoolleedhaas laalee maal jedhee yaada ba'ee isiillee gaa hanga tokko dhaabbadhu teetuu bultii teetuu gartee sirreessitee gartee nagee mana keetiitu sirreessuu hin dandeenye maaltumaa mana namaa keessa geessee si naqee intalti gartee ati bira dhaabbattee dhaadattuuf saniis intala akka ta'eetiitti gartee ati narra aantee yookaan immoo bifa ati itti furatte san bifa narra aantu sitti fakkaatee sitti hin fakkaatinii akkasitti kan furanne jeeni hedduu gorsee niin godhaa ammallee hin dhiisu intalti gartee ilmaan geelee tiyyaa haadha irratti taatee gartee haadha manaa irratti taatee guddisuu jirtu sun marra ammaan duraa gartee gaafana dhuftee akkan harka akkanaa keessaan jira ijoollee tiyyallee dogoggoraanii dhiisee deemee biraa deemeeti amma garuu garaan na dadhabeeti ijoollee tiyyarra naafuu jennaan akkamittiin intala dhalaa ilmaan facaaftee deemte dhala akka ta'etii ta dhalaa biraallee balleessitu dubartii bilaatu balleessita ati tamaam akkamittiin ilmaan keessi irraa fuudha inumaa addabamuu qabdaa yoo kanaa ol adabbii kanaa olii harkachuu qabdaa naan jettee na daalattee na biraa kuttee ijaasaniin itti qabaa kanaan jettuu taate jechuudha takkanaatiin si qabaa. Hayyee atilleen baga nagaan nu eeydees jecha atilleen baga rabbiin si baasee ani waan kana alhamdulillah rabbil alamin maata kan taane rammaas qorroota xiqqishoo takka bara nutilleen akkasumatti rabbii keenya galatoonfachaa baga rabbiin si hambisee saahiba kiyya laalu dhufnee mana saahiba kiyya jirra akkasii
دوبا أتي وان كان أما دورا كان إشي دبسي كستي سوجين وفيه أشتي قرته سوجين ناكا قرته نتوجين دوفني نقرته جين نديه ولا خو عم نديه بيتا ولا ما نخبين بالبلان شفت بالبلان شفت إنجا سوجين سوجي جراتشو خي نجراني خامرات دراتو قرته كنا تيجابو ما يسنجتي لالاتي أنا بفيس دبساتي أنا هاي جت ما نقول نولالتي داوي فوداران أنسيو جيجاراتشو أجران لولتيبر بالبلان شفته أنا فوتوباتك أكمل نوهم تكتنا ما نجسيته achi dhageetumaan nama naannoo sangartee Oromoo afaan Oromoo dubbatu kan naannoo sangaru dhaabbadhee gaddeetumaan akka carraatti namoota bakka san jiran harkadhee ganduma san haaroma sangartee akkasittiin gaaboo kana innaan aboo duba yoo dhaytee yaa'ii godhuu deemte walakkii boo yaa'ii godhuu deemu waan ijoollee yaade malee yaade ijoolleen na jiraa ijoollumatti yaalaaluu fada malee waan biraatii miti yaabbolee saba yennaan hayyeegaa ansi hojillee oliin seenu ol seene ammaa siifi na fidee naan jetti kanaafuu uno manni kanaati seene ammoo yaa'iin godhin hayyee abshiir yaa'iin godhu akkuma naan jedhani yaa'iin goone taalola kanaas fiddee harkaas baartee isiidha jechuudha. Kanaafuu akkasittiin badhaasaalleen kan dubbii kana dhageenyaan egaa miidiyaarra galaan ni rifadhee harkaan wal geessanii gartee wal miidhuun dhabdan kan jiruun. Asitti si gaafachuudhaaf dhufnee taa'aa nuti hundinuu kanaafuu duubatti mana keessa yeroo seentu rakkoo tokko illee hin goone jettee duuba akkamitti dhaamuu dandeessa? Bar inshallah yoo rabbi jeeqa waan mooliin achi laallee garuu gaaf tokko isiinis gatteessee gartee harkana laatee jira himachuun siitis noo lamu beeka yoon harka laadhee jiraate. An harkallee sillaachuu hin fedhu ijoollee tana yaadanni jira eeganii fi gartee bakka rakkoo sanirraa yaa'ii sanirraa hin dhaabbadhu fayyattu taate ani egaa ijoollee tiyyasii asitti itti juftee deemtee yaa'ii goota kanaafuu waan irra ga'uun beeku ijoollee tiyya naa kanniiti yaa'ii godhi eega qaalii tiyya hin goone eega nagayaanis gartee nabiraanis duraanis siin na jibbee deeme eegana gaanis achi baatee jiraachuu hin dandeenye yoo leeyya naa kanniidha amma kan hin dubbadhe dabaraa isaanis waan jiruun ilaalla. Egaa ani dilas waan hin jawsan jiraanne ana akka nama tokkootitti jalqaba yeroon harkurraa kaasee gaa hordoftoota keenyatti himuu barbaade jalqaba aareetiin ture maaliif caalaan dhugaadha walitti aaranii egaa turan quba qabnaasi waa hunda bira jirra. Mijoon tuni ani sababaa fi isaanilleen bas walitti buune isaanilleen naqabanii isaan bira turettillee itti dawwallee waa hedduu waliin haasofne. Waa takka isiin tuni gara anaafillee haalli hin goone akkanaaf isaan walirra rakkoo geenyusiifnu nu goote. Tahee garuu caalaa waliin dubbannee turre waliin barbaannaa jenne. Caalaan osoo isii arkeewu waan bakka kophaatti itti dubbachuudhaaf gartee sirriin ta'uu na fakkaata. Akka mataa hiyyaatitti caalaan itti dhaqee isii masanuu gartee ilma isaatillee yoo ta'e dhaqee laaluudhaaf yookaan dhaqee mana isiin galtu dhaqee isii kophaa jirtutti dhaqee seenuudhaaf an dogongora natti fakkaata maaliif isiidhaaf irra qabee osoo hin taane rakkoo uumamuuf rakkoo kana dura dabre waan beeknuuf rakkoo uumamuu irraa sodaadhaaf ani kana xana ture natti fakkaata maaliif yeroo miidiyaa irratti akkoo waan guddaa takkatti fudhate maaliif isarratti dhiigaatu mul'ata isiis garmalee aartee isii ceetuun arkeen ture. Sanifu ani nabiratti wallahi garmalee na rifachiiseetiin osoo asin dhufin dura bas waan guddaa takkatti ilaalee ture garuu alhamdulillah ugiin dhufee obboleessa keenyaas ilaalee kun wallahi dhufee ilaalu lafti nagaa garuu an gaafan halaala arkee turetti waan balaan buutee bakki naannoo san cabana fakkaateen ture. Sanifu alhamdulillah akkana arkee fi akkana yaadamti alhamdulillah. Kanaafuu bas obboleessa keenyaas rabbi haa fayyisu dhawaan dirasii miti uumatu agartee xiqqishoodha. Sanifu obboleessa keenyaas rabbiin Ada rakkoon qabu inni ifumaa fi godhe. Ifumaa fi godhe isii kana firraa muree firraa fageessuuf yaadus isii kana gartee akkuma isiin dhimma isaa keessa hin seenne dhimma ijoollee isaa keessaas hin seenne godhuu ni danda'a ture. Beekaati isii kana gartee akka isiin uftee harakaata tokko jiru. Isa harka tokkotti. Seerri raamuu. Ni danda'a inni raamuu ilmoo isaa feetu dandeessee seeraan teessee isa dabalifachuu. Jibbinaa isii dirqama. Seerri muruu danda'u maaliif seerri anaas haa ta'u. Jibbinaa ilmaan kiyya dirqama irraa dhawusa. Bakka laan anaafis yoo taate. Seerri seeroo sii murteessuu qaba. Seerri abbaa. Fuudhee gisee namni tokko shaakalaatti fi dhaabbatu. Ogummaa ilmaan azabee gurraatti jiru. Seerri gaa ilmoon haa azabamtu yoo jee san bareedaadha. Seeraanis taatee inni humnaanis akka fedhutti isiif irraa osoo nu danda'u. Isu arra darajaa kana namni eegee isu hubannoo isaatii fi ganda isaa waliin deemtee yaa'ii tana booti. Anillee kanuma jeenu ture caalaa akkanatti ni ilaallaa nama laallannee waliin gartee. Amma tarraasaan hojii itti dhaqee. Miidiyaanis karaa miidiyaatiinis ergaa dabarsaa fiitiin ture akkuma beektanitti akka namuu beekutti
أما اللي كعمال تدقى أفان نجات هندبدتين واي جولة أنا فرمات جولة أنا رتي قرتي تدبدة هاي جولة نبرة هاتي سو إيجن فين دا بدو مقالات تونغرتين بلسه ربي ومه خرام فرين ديما خرام فرين بطالة إيجا خيّة تتاته كان كين هذا خطة إننا نفتو كبابسته جولة ينين فرادارا ميرا خانهم دقيت أكاسي ما كاسي خنرة أمي واي جولة خنرة أكرمت تدريسي تكفيت جولة خنا بكفيت فجأة تنتهي أي جندقس تنتهي أي هاكوتي يتمو ما هذا تو يتميسي خرارات